Duriitti kaastee bara abboota keenya bara dhaloota jiranii fi dhufanis sumatu waaqa keenya. Tolee, sagantaa keenya hin jalqabnaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isa nu gargaaree ayyaana isaa nuu baay'isee eegee haala kam keessatti iyyuu addanaan nu ga'e Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba Waaqayyoo iddoo jirtanitti, mana jirtanitti Waaqayyoon hin waaqeffannaa. Waaqayyoo hin waaqeffamaa. Haalli kamiyyuu ta'e, wanti kamiyyuu ta'e, haalli dukkanaan kamiyyuu ta'e, saba Waaqayyootti, ijoollee Waaqayyoon beektutti hin dukkanaa'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kamiyyuu Waaqayyo hin waaqeffama. Yeroo kamiyyuu Waaqayyo hin jajama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kanatti iddoon hojiin iddoon baay'een cufameera. Haalli baay'een cufameera. Wanti baay'een cufameera. Waaqeffannaan keenya garuu ittuma fufee jira. Haalli kamiyyuu Waaqayyoon waaqeffachuun hin dhoowwu. Wanti kamiyyuu Waaqayyoon waaqeffachuun hin dhoowwu. Iyesuus inni jiraataadha. Har'as Waaqayyoon hin waaqeffanna. Waaqayyo inni guddaadha. Araara isaa, ayyaana isaa baay'isee addaanaan nu ga'eera. Nagaan keenya guutuudha. Waaqayyo keessatti guutuudha. Haalli yoo dukkanaa ta'eyyuu nagaan keenya Waaqayyo keessatti guutuudha. Warra Waaqayyoon amanataniif, warra Waaqayyoon abdataniif, warra Waaqayyoon eeggataniif haalli ittiin dukkanaa'u, wantoonni isaanitti gaaffii hin ta'ani. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuti warra abdiidha saba Waaqayyoo. Nuti warra abdii qabnudha. Nuti warra amanannaa qabnudha. Nuti warra raafamu miti. Nuti warra badus miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoo keenya hin waaqeffanna. Iddoo jirrutti, mana keessa jirrutti ammas Waaqayyoon hin waaqeffanna. Wal faana taane mee Waaqayyoon olol hin qabna. Gargaarsa isaa yaadachaa olol hin qabna. Gargaarsa isaa yaadnee gaarummaa isaa yaadaa Waaqayyoon hin catanna. Haleluuyaa. Waaqayyoo hin waaqeffama. Yoomiyyuu Waaqayyoo hin waaqeffama. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyoon hin jazanne yeroo kanatti gaarummaa keef si'a galatu jennaan. Gargaarsa keef si'a galatu jennaan. Na gargaaruu keef si'a galatu jennaan. Na baachuu keef si'a galatu jennaan. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo keessaa nuu dubbisee ittuma fufnee Waaqayyoon hin kadhanna. Macaafa seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irraa kaasee nan dubbisa. Yemmuu Solomoon mootichi mana qulqullummaa fi mana mootummaa ijaaree hin fixe, wanta manicha qulqullummaa keessattii fi mana ofii isaatii itti galu keessatti hojjechuu yaade hundumaas hin raawwate. Kana booddee Waaqayyo halkan isatti mul'ate. Ani kadhata kee dhaga'eera. Manni qulqullummaa kunis iddootti anaaf aarsaa dhiyeessan akka ta'uuf fo'adheera jedhe. Haleluuyaa. Bantiiwwan Waaqaa cufee bokkaan lafarratti akka hin roobne yommuun godhu yookiis immoo awwaannisni midhaan keessan akka fixu yommuun abboomu yookiis saba kootti eecha yommuun ergu sabni koo warri dhuunfaa koo ta'ani kun gad of deebisanii ana yoo barbaaddatani karaa isaanii isa amaarraas deebi'anii ana yoo kadhatanii ani Waaqa irraa isaan nan dhaga'a. Cubbuu isaanis isaaniif nan dhiisa. Biyya isaanis nan fayyisa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo asitti Solomoonitti mul'ata ture. Abjuu isaatiin itti mul'ata ture. Kana booddee Waaqayyo halkaniin isatti mul'ate. Ani kadhata kee dhagaheera. Mana qulqullummaa kanas iddootti anaaf aarsaa dhiyeessitu
akka ta'u fuudheera jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u. Ani kadhata kee dhagaheera. Saba waaqayyoo har'a mana keessa jirrutti gara waaqayyootti yoo iyyanne waaqayyoon yoo waamne waaqayyo kadhata keenya hin dhagaa. Abbaa koo waaqayyo kadhata kee hin dhagaa. Haadha koo obboleessa koo obboleetti koo waaqayyo kadhata kee hin dhagaa. Waaqayyo kadhata keenya hin dhagaa. Waaqayyo duratti yoo gad of deebisne waaqayyoon yeroo itti kadhannutti waaqayyo hiyyata keenya hin dhagaa. Waaqayyo biyya keenyatti araarama. Waaqayyo lola ka'e kanaaf harka isaa hin diriirsa. Kanaaf sabni waaqayyo gad of deebisne fuula waaqayyo barbaaddachuutu nuuf mala gaaroo kanatti fuula isaa barbaaddachuutu nuuf ta'a. Araarri waaqayyo biyya keenyaaf akka ta'uuf, araarri waaqayyo lafa keenyaaf akka ta'uuf, araarri waaqayyo lola biyya lafa irratti ka'e kanaaf akka ta'uuf sabni waaqayyo warri waaqayyo fo'ate warri waaqayyo dhuunfaa godhate gad of deebisee yoo fuula isaa barbaaddate waaqayyo dha'icha kana hin kaasa. Saba waaqayyo har'a waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyo dha'icha kana nurraa kaasa. Har'a anaaf siin qaba waaqayyo. Har'a anaaf siin eega waaqayyo. Akka nuti gad of deebisnuuf, akka nuti fuula isaa barbaaddannuuf, akka araara isa gaafannuuf. Kanaaf kottaa gad of deebisnaa. Kottaa fuula isaa barbaadannaa. Kottaa gara isaa ilaallaa. Waaqayyo dheekkamsa kana hin kaasa. Waaqayyo dheekkamsa kana hin kaasa. Qulqulloota ijoollee waaqayyo saba waaqayyo yerootti teenyu miti, yerootti mugnu miti, yerootti dammaqnudha. Kottaan dammaqna. Kottaa fuula isaa barbaadannaa. Waaqayyo araaraan nuuf haa ka'u. Dhugumaan waaqayyo araaraan nuuf haa ka'u. Dhugumaan waaqayyo araaraan nuuf haa ka'u. Kottaa gad of deebisnaa obboloota koo. Mana waaqayyotti balleessineerra. Waaqayyotti balleessineerra. Xixiqqoolii keenyaaf araara waaqayyoon haa gaafannu. Dargaggoonni araara waaqayyoon haa gaafannu. Abbootiin araara waaqayyoon haa gaafannu. Waaqayyo araaraan nuuf haa ka'u. Waaqayyo biyya keenyaaf araaraan haa ka'u. Baay'eetu ulfina waaqayyo irratti olaaf kakaase. Waaqummaa waaqayyo dagate. Sababa cubbuu koof, sababa balleessaa koof dheekkamsi waaqayyo dhufee laata. Kottaa of haa ilaallu yeroo kana. Of haa ilaallu ijoollee waaqayyo. Dheekkamsi waaqayyo biyyattii irraa haa ka'uuti. Dheekkamsi biyyattii irraa haa ka'uuti. Kottaa of ilaallaa. Madaalli waaqayyo keessatti eessan jira. Madaalli waaqayyo keessatti eessa jira. Anu ga'u jennaan waaqayyoon, nan deebi'aa jennaan waaqayyoon, naa wayyaa harka kee jennaan waaqayyoon, araara waaqayyoon kadhanna. Ardii kanaaf araara waaqayyoon kadhanna. Biyyattii kanaaf araara waaqayyoon kadhanna. Biyya lafaaf araara waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo hin araarama. Sabni koo gad of deebisee yoo na barbaaddate maakirootoo goskeelee beeti. Obboloota koo saba waaqayyoo kottaa fuula waaqayyoo barbaaddachuutu nu oolcha amma. Yeroo kana fuula waaqayyoo barbaaddachuutu nu oolcha. Hundumti keenya gad of deebisne fuula isaa isa gaarii sana barbaaddanna. Fuula isaa isa maakirootoo joska maakirookooskee deebeeti. Fuula isaa isa araaraan guutu sana barbaaddanna. Waaqayyoo biyya keenyatti araaramu. Waaqayyo biyyatti araaramu. Waaqayyo biyya lafaatti araaramu. Gooftaa nu gargaari. Waaqayyo nu gargaari. Araara si kadhanna yaa waaqayyo gooftaa. Eeyyeen balleessineerra. Eeyyeen gaddisiisnee si gaddisiisneerra. Eeyyeen ulfina keetti buuneerra. Waaqummaa kee daganneerra. Yaada mataa keenya adeemsisaa jirra. Tajaajila mataa keenya adeemsisaa jirra. Isatti irratti nu ulfaanne adeemsisaa jirra. Araara si kadhannaa nutti araarami. Araara si kadhannaa nutti araarami. Geggeessitoota waldaatti araarami. Tajaajiltoota waldaatti araarami. Yesuus nutti araarami. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin araara kee nu argatu. Waaqayyo gooftaa samii baniitti araara kee nutti mul'isi. Of argine yaa gooftaa. Lafatti sitti balleessine. Of argine gooftaa. Deebi'uu akka dandeenyu. Deebi'uu akka danda'u waldaan kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa amma yaa gooftaa. Yerootti ibsaa ishee ibsituudha. Yerootti ibsaa ishee ol baastuudha. Yerootti dammaqtuudha. Yerootti riiba rakkaatuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin dammaqu nuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin of arg. Maarabaa gaajaa gaaskeelee beeduloobaati.
Ababbaa cubbuu keenya nuuf dhiisi. Cubbuu waldaa kiristaanaa dhiisi. Cubbuu amantootaaf dhiisi. Ababbaa koo nutti araarami. Waaqayyo nutti araarami. Waaqayyo nutti araarami. Maala baagaa jaaskeerelee beeti. galanni maqaa kee haa ta'u. Afur qulqulluu nu gargaari. Saba kee dammaqsi. Saba kee gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa, lubbuun kana keessatti raafamtu tokko illee hin jiraatin. Ati amanamaadha. Warra si amanataniif amanamaadha. Warra sitti hirkataniif yaa Gooftaa ati hirkoodha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin lubbuun dhiphachaa jirtu dhiphina keessa haa baatu. Ati ifa saba keeti. Ati jireenya. Sibira dukkanni hin jiru. Sibira badiin hin jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin lubbuu dhiphatu qaqqabi Gooftaa. Sabni kee Gooftaa fuula isaa gara keetti deeffate yaa Waaqayyo Gooftaa si wajjin walii galuu akka danda'uuf hafuura qulqulluu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin ati saba kee gargaari. Ayyaana kee saba keetii baay'isi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin hundumtuu gara keetti haa deebi'u. Siina lamtuu ta'uu hin danda'u. Beektota harkaa hundumtuu badeera. Beektota harkaa hundumtuu dukkanaa'eera. Yesuus furmaanni wanta hundumaa si harka jira. Yeroo kanatti gara kee laaluun hundumaaf haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin hundumtuu babaa kee jalatti haa galani. Hundumtuu babaa kee jalatti haa siqu. Yesuus yeroon isaa yerootti dammaqanidha. Yeroon isaa yeroo si jalatti Gooftaa gadi jedhanidha. Hafuura qulqulluu Waaqayyo Gooftaa saba kee gargaari. Ijoollota kee gargaari. Amantoota gargaari. Tajaajiltoota gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosin hundumtuu dhaabatee ayyaana haaraa uffatee yaa Gooftaa hojii isa qulqullaa hojjechuu akka danda'u. Hojii isa qulqullaa isatti irratti ulfaatu hojjechuu akka danda'u. Tajaajiluu akka danda'u. Adeemsa bareeda isatti irratti ulfaatu karaa keenya samaaraa deebinee adeemuu akka dandeenyuuf hafuura qulqulluu yeroo kanatti saba kee harka isaanii qabi. Yesuus harka keenya nu qabi. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Kabajni hundumtuu siif haa ta'u. Waan nu gargaartuuf si haa galatu. Bara keenyaaf irratti ulfaadhu. Maqaa Yesuusin harki kee nurratti haa diriiru. Harki kee biyyicha irratti haa diriiru. Harki kee vaayirasii ka'e kanarratti haa diriiru. Hingaa jedhi Gooftaa. Hingaa jedhi Yesuus koo. Hingaa jedhi Gooftaa. Haleluuyaa. Galanni ulfinni hundumtuu maqaa keessa guddaa sanaaf haa ta'u. Waan nu dhageesseef si haa galatu. Waan nu wajjin hin jirtuuf si haa galatu. Maqaa isa jiraataa isa guddaa sanaan ameen. Tole Waaqayyo nu haa eebbisu, sin haa eebbisu. Amma immoo sagantaa keenya itti fufu waliin itti fufnaa. Yeroon kun yeroo itti ijoollotaaf kadhatamudha. Ijoollotaaf obboleessi keenya eeggasuun nuuf kadhata. Achumaan immoo wangeela yeroo itti dhageenyudha. Obboleessi keenya wangeelaawiin Yeenaalam yeroo itti nu tajaajilanidha. Sagantaan keenya tartiiba isaan itti fufa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Dubbii Waaqayyoo keessaa Macaafa seenaa bara boqonnaa 7 lakkoofsa 14 ka'eetan dubbisa. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'anii kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii saamaa irraa deebi'anii yoo rakkatatanii ani Waaqa irraa isaan nan dhaga'a. Cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa. Biyya isaaniis nan fayyisa. Iji koo gara kadhata iddoo kanaatti kadhatamuu in ilaala. Garaan koos isa hin dhaggeeffata. Iji koo gara kadhata iddoo kanatti kadhatamu in ilaala. Garaan koos isa hin dhaggeeffata. Ijoolleedhaaf kadhanna. Warri abbootiin harmooliin mana jirtan hundumti keessan yeroo kana ijoollee keessaniitti dhiyaadhaatii gara mataa isaanii irra harka keessan kaa'a. Yeroo nuyi asii kadhannu Waaqa irraa abbaan asii gadi karaa ilmaatiin ijoollee kana ilaala. Kunis immoo yeroo wanta amantiidhaan goonu deebinee ammanna hin arganna. Abbaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Waaqarraa abbaa kee isa qulqulluu isa guddaarraa dhageessee argitee gara keenya dhufte. Eenyuyyuu Waaqayyoon hin argine. Inni tokkichi ilma isaa inni bobaasaa jedhe. Waan dhaga'ee fi waan arginutti mee gara jireenyaatti nu waamte yeroo kana araara si biraa qabnuuf inni si kadhadha. Yaa Gooftaa yeroo kanatti araarri keenya irratti kan baay'ate haa ta'u. Sin kadhadhaa yeroo kana yaa Gooftaa keenya hafuurri keenya foonni keenya nafseen keenya
raawwatee manni keenya, gaa'illi keenya, naannoon keenya, waldaan keenya warra jiru kun hundumtuu dhiiga keetiin kan miicamne haa taanu. Yeelloo tokko malee gara fuula kee duratti akka dhiyaannu cubbuu keenya himannaa, ati immoo amanamaadha bara baraan. Yeroo kana cubbuu hafuura keenya, cubbuu foon keenya, cubbuu jireenya keenya keessa jirutti nu miici. Yeroo kana sammuun keenya raawwatee kan haareffame haa ta'u. Yaa Gooftaa, sammuun maatii ijoollee kanaa kan haareffame haa ta'u. Sammuun ijoollee kanaa kan haareffame haa ta'u. Ani manni koo, sammuun koo kan haareffame haa ta'u. Namni hin haareffamne sitti dhiyaachuu hin danda'u. Yeroo kana si amanadha. Yeroo kana yaa Gooftaa sittaniyya. Ijoolleedhaaf si kadhadha. Ijoolleen kun kan keeti. Yaaddee qopheessitee fidde. Namni tokkoon isaa ijoollee uume hin jiru. Karaa nama hundumaa kan ijoollee si fidesi. Ijoolleen kun deebi'anii keeti. Abrahaamiif kan Yisihaaqiin kennesi. Abrahaam waggaa dheeraa jiraate garuu mucaa tokko fiduu hin dandeenye. Guyyaan isaa yeroo ga'etti waggaa dhufuu yeroo kana haati manaan kee Saaraan mucaa deessette. Waggichi gaafa ga'utti Yisihaaqi gara Abrahaam dhufe. Ijoolleen tokkoon isaanii akka Yisihaaqitti gara warra isaanii dhaqaniiru. Namni kamiyyuu maratee hin finne. Ijoolleen kun mazgaba isaanii si bira jira. Akkuma mazgaba keessa durii beekumsa keessa bara baraatiin keessatti kan eebbaman ta'ani. Yaa Gooftaa keenya, ansiin kadhadha yaa Waaqayyo. Ijoolleen har'a kadhadhuun kun warri isaaniitti sagalee harkarra kaa'an kun bara baraanii mana kee keessa haa jiraatanii. Hamaa hundumarraan deebisa. Yeroo dargaggummaa isaanii namaarraa deebisa. Yeroo isaan dullooman namaarraa deebisa. Elementaariitti namaarraa deebisa. Haayiskuulitti namaarraa deebisa. Kaalejiitti namaarraa deebisa. Raawwatanii bara baraan namaarraa kan deebi'an ta'an. Yaa Gooftaa keenya, abboommii kee kan dheebotanii gochuudhaaf kan qophaa'anii dubbii kee kana kan dheebotanii kan abboomamanii haa ta'an maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Yaa Waaqayyo, ati gurri kee gara kadhannaa kanaa dhaggeeffataa jira. Iji kee gara ilaaluutti jira. Yeroo kana seetanni isaan lolu, inni biyya lafaa kana seerratu, hafuurri hamaanii maqaa Yesuusiin isaan irraa kan rukutame haa ta'u. Gooftaa keenya kan isaan duukaa bu'u karaa muuviitiin, iskiriinii adda addaarraan, seelfooniidhaan, tiliviidhaan, gorsa adda addaatiin, kitaaba kan biraan, hafuurri wiikiraaftii, paalmi riidingiin, yaa Gooftaa keenya saayikikiin, atleetik saayinsiin kan biyya lafaa kana qabatee naannoo kana qabatee jiru, hafuurri homosekshuaalii maqaa Yesuusiin isaan irraa kan rukutame haa ta'u. Bara isaaniitti isaan hin argatin, mana barumsaatti isaan hin argatin, sobduudha, hattuudha, hafuurri kun sobduudha, dogoggortuudha, teekinooloojii kamiiniyyuu ijoollee bira maqaa Yesuusiin hin gahin. Yaa Gooftaa, ati nu dhageesseetta maqaan kee Waaqa irratti kan eebbifame ta'u. Lafa irratti galatoomi yaa Abbaa keenya. Yaa Waaqayyo, dubbiin sagalee keetii ijoollee kana kan baname ta'u. Caaffata qulqullaa'aa yaa Waaqayyo, galgalaa ganama hadheebatani. Yeroo kana wangeelan itti waama. Wangeelli kee garaa isaanii keessa abbuurqu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Jireenyaan isaan guuti. Warra isaanii jireenyaan guuti. Guyyaan wallaalumaa darbeera jira caaffata qulqullaa'aan. Yeroo wallaalumaa darbu amantiin amma dhufeera. Amantiin kun ijoollee kana keessaa kan hife haa ta'u. Amantii kanaan baanii agalanii ifa keetiin ifa garra jedha. Sagaleen kee keessa isaanitti ta'e ifa isa guddaa isa dukkana gargar baase isatti adeeman maqaa Gooftaa Yesuusiin. Gooftaa keenya guyyaa irraatti si fuuldura jirra. Nu eebbisi. Sagalee warra fudhatee dhufu garbicha kee. Yaa Gooftaa, sagalee Waaqarraa yoo ati namaa kennuu baatte namni fiduu hin danda'u. Samaa irra sagaleen kee irratti kan roobe haa ta'u. Sagaleen kee inqibaatee jiru, gufuu jiru, hundumaa iddoodaa haa buqqisu. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee jira. Sagaleen kee saba kee fayyisu. Inni yaa Waaqayyo fuula kee irra dhaabbatu. Hafuurri kee irra gara haa dhufu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Sagalee inni dubbatu akkasumaan ol hin deebi'u. Akkuma caaffata qulqullaa'aan ta'e sagaleen koo akkasumaan hin dhufu. Utuu waan godhin ol hin deebi'udha. Sagaleen irra faca'u akkasumaan ol hin deebiin. Wangeelli kee saba keetti haa faca'u. Ija haa godhatu. Dhibba haa godhatu. Sabi kee haa guddatu. Hafuuraan guutamanii. Wangeela namni dhaggeeffate deebi'ee akka durii hin ta'u. Sabi kun deebi'ee akka durii hin ta'in. Maqaa Yesuusiin yeroo wangeela dhaggeeffatu raawwatanii geeddaramni haa ta'u. Naannoo keenya kana eebbisi. Mana kana eebbisi. Waldaa kana eebbisi. Namoota kee kana eebbisi. Sagaleen kee dukkanaa jiru. Qilleensa kanarra kan jiru hafuurri vaayirasii hundumtu maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Ati Gooftaadha, sigararraa homtuu hin jiru, lafatti haa dabalamu. Ati nugusa, sigararraa homtuu hin jiru, lafatti haa rukutamu. Sabi keessa haa amanatu. Yaa Gooftaa, wanti godhamu hundumtu ulfina keetiif haa ta'u. Ulfina dabarsinee sitti kennina. Galanni guddaan siif haa ta'u. Isa warra tajaajilu hunduma isaanii eebbisi. Warra faarfatu, warra proogiraamii gaggeessu eebbisi. Galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiini.
Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaaniif araarri Waaqayyo gooftaa machaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ijoollee Waaqayyo hundumti keessaniyyuu nagaan Waaqayyo gooftaa machaa bakka jirtan hundumaatti ammas irra deebi'ee isiniif haa ta'u. Waaqayyo gooftaan keenya haala hundumaa keessatti nu gargaaree nu wajjiniin ta'ee barruu harka isaarratti nu baattatee hammeenya diinni qopheessu hundumaa bira nu dabarsee yeroo kanaan nu ga'eera. Maqaan isaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Dubbii Waaqayyo gooftaa machaa guyyaa har'aa wal wajjiniin ilaalla. Gara dubbii Waaqayyo guyyaa har'aa isiniif hiruutti otoo hin galiin waan tokko dubbachuun barbaada. Sababiin ani waanan dubbachuu barbaade kana dubbadhu dhugaa amma biyyi lafaa yookiin immoo addunyaan hundumtuu keessa jirtu kana waa'ee isaan lallabu waanan ta'eef kana lallabu sagalee Waaqayyooti. Waa'ee isaan lallabu jalqabarra garuu waa'ee isaa waa dubbachuun barbaada. Ilmi namaa Waaqayyo ilma namaa jalqaba gaafa uumu rakkinaaf, gidiraaf, dhiphinaaf, dhukkubaaf hin uumne Waaqayyo. Addaamiif Hewaaniin jalqaba yeroo uumu gooftaan jireenya irraa hafa akka isaan qabaataniif, jireenya gaarii akka isaan qabaataniif, jireenya dhiphina hin qabne Waaqayyo ilma namaaf gonkumaa dhiphina, gidiraa, du'a hin abjanne. Ilmi namaa garuu dhukkubsachaa jira, ilmi namaa garuu du'aa jira, ilmi namaa garuu rakkina baay'ee keessa jira. Waaqayyo jalqaba ilma namaa kanaaf hin uumne taanaan kuni maaliif ta'e kan jedhu gaaffii namoota baay'ee ta'uu danda'a jedhee nan tilmaama. Waaqayyo ilma namaa yeroo uumu fakkaattii isaatti akkana Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadan isaanii mari'atanii akkamittiin nama uumna jedhan gaafa guyyaa jaaffaa. Uumama sakaan hundumaa lagdi gaafa uumamu, simbirroonni gaafa uumaman, uumamni inni kaan hundumtuu gaafa uumamu haa ta'u jedhaniiti sagaleedhaan ta'e. Ilma namaa irratti garuu diskeeshiniin gaggeeffame. Waaqayyo Abbaa, Ilmaaf, Hafuurri Qulqulluu nama haa uumnu jedhan. Eeyyee nama haa uumnu. Akkamitti immoo haa uumnu? Fakkaattii waaqayyummaa qabaatanii haa uumamu ilmi namaa jedhanii walii galan. Ilmi namaa Waaqayyoon fakkaate akka uumamuuf Waaqayyo gooftaan machaa karoorsee akkuma karoorsees akka sanatti uumame. Waaqayyo maal fakkaata? Waaqayyo diimaa moo gurraacha moo adiidha Waaqayyo? Waaqayyo maal fakkaatoo jenne Waaqayyo baroota gidduutti bifni isaa diimaadha gurraachadha jechuu hin dandeenyu. Waaqayyo kan inni fakkaatu sagalee isaati. So ilmi namaa Waaqayyo naa fakkaatu erga jedhamee ilmi namaa maalaa fakkaatuuf uuman? Waaqayyo naa fakkaatuuf. Waaqayyoon akkamiin fakkaata? Waaqayyo amala gurguddaa lama qaba Waaqayyo. Amalli Waaqayyo amala waaqarraa gara namaatti darbuuf gonkumaa waaqarraa ammoo gara namaatti kan hin dabarre kan Waaqayyo duwwaa kan ta'e jira jechuudha. Amalli Waaqayyo inni namatti hin dabarre keessaa waan sadii isinitti hima. Waaqayyo omnipotentiidha yookiin immoo hundumaa danda'a. Waaqayyo hundumaa danda'a. Ilmi namaa immoo hundumaa hin danda'u. Dandeettiin ilma namaa waan muraasadha. Namni waan muraasa irratti specialized godha. Hundumaa hin danda'u. Waaqayyo garuu hundumaa danda'a. Hallelujah. Waaqayyo waan hundumaa hin danda'a. Fayyisuu hin danda'a. Jiraachisuu hin danda'a. Ajjeesuu hin danda'a. Ol baasuu hin danda'a. Gad buusuu hin danda'a. Kan hundumaa danda'u biyya lafaarraa Waaqayyo duwwaa. Biyyoonni guddatan hundumaa hin danda'an. Namoonni beekumsaan deeman hundumaa hin danda'an. Namoonni tekinooloojiidhaan deeman hundumaa hin danda'an. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo duwwaa. Hallelujah. Waaqayyo hundumaa hin danda'a. Hundumaa danda'u isaa Waaqayyo dubbii isaa keessatti mirkaneesseera. Maal godhee? Nama uume, nuun nu uume, hundumaa danda'a. Eenyuyyuu nama nu uumne. Warra du'anii guyyaa sadii boolla keessa turan gaafa guyyaa arfaffaa du'aa kaase. Hundumaa danda'a. Qurxummii keessaa birrii baase. Eenyuyyuu qurxummii keessaa birrii hin baasne. Hundumaa danda'a. Waaqayyo hundumaa danda'a. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kun kan eenyuyyuu miti. Gaafa mootonni biyya lafaa hundumaa dandeenya jedhanii dhaaddachuu jalqabanii Waaqayyo irree rukuttaa isaa hin diriirsa. Maaliif? Namni hundumaa hin danda'u. Waaqayyo namni akka hundumaa danda'utti hin uumne. Namni limiteeshinii qaba. Hundumaa kan danda'u. Limiteeshinii kan hin qabne. Daangaa kan hin qabne. Dandeettiinsaa kan hin murtoofne kan Waaqayyo duwwaa. Inni kun waaqarraa gara namaatti hin darbu. Lammaffaa waaqarraa gara namaatti kan hin dabarre Waaqayyo mini saayinsiidha yookiin immoo hundumaa beeka. Namni waan muraasa beeka. Waaqayyoon keenya garuu waan hundumaa beeka. Wanni Waaqayyo hin beekne hin jiru. Biyya lafaa kanarraa namni waan hundumaa beeku hin jiru. Namni waan hundumaa beeku hin jiru. Wanna beeku sanarratti namni cimaan jiraachuu danda'a. Wanna irratti specialized godhe sanarratti namni nama sakaan caalu jiraachuu danda'a. Waan hundumaa kan beeku garuu biyya lafaa kanarra hin jiru. Boorus jiraachuu hin danda'u. Namni waan hundumaa beeku hin dhalanne. Boorus hin dhalatu. Biyya lafaa kanarra hin jiru. Boorus hin dhufu.
waaqarrattis lafarrattis hundumaa kan beeku waaqayyo gooftaa machaa duwwaa beekumsi isaa kan hin murtoon waan lafa jalaa kan beeku waan lafarraa kan beeku waan garaa namaa keessa kan jiru kan beeku waan booruu kan beeku waan har'aa kan beeku waan darbe kan beeku hundumaa kan beeku waaqayyo gooftaa machaadha. Yesuus Kiristoos hundumaa beeka. Waaqayyoon keenya hundumaa beeka. Macaafni qulqulluu akkana jedha. Namni hundumaa beekuu akka hin dandeenye macaafni qulqulluun dubbata akkanadha. Dhoksaan hundumtuu kan waaqayyootiidha. Namoonni baay'een dhoksaa hundumaa bira ga'uu barbaadu. Diibbisii kingii keessa galu. Garmala gadi fageenyaan waan hundumaa beekuudhaa fi yaalii guddaa godhu. Hammamiyyuu yoo yaale namni bara jireenya isaa hundumaatti waan hundumaa beekee fixuu hin danda'u. Namoonni baay'een waan murtaa beekanii biyya lafaarra darbu. Waan murtaa beekanii garuu akka waan hundumaa beekanitti yoo filakkaanii inni kun of tuulummaa jedhama. Waaqayyo of tuultotaan immoo fagootti hin morma jedha. Namni hundumaa nan danda'a gaafa jedhu. Namni hundumaa nan beeka gaafa jedhu. Waaqayyo waaqarraa hin dheekkama. Akkuma kanaa immoo inni itti aanu waaqayyo al takkichatti bakka hundumaatti argama. At the same time al takkichatti bakka hundumaatti argama. Ilmi namaa anama fakkeenyaaf iddoo nama jiru kana jiraadhee lallabaa jira. Iddoo garbiraa hin jiru anamma. Iddoo man jiru hin jira. Waaqayyo garuu iddoo nama jiru kana jira. Iddoo ammas hin jirtan kana jira. Guutummaa biyya lafaarra al takkichatti jira waaqayyo. Al takkichatti Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kana saayinsii kamiiniyyuu bira ga'uu hin dandeessan. Ameen jechuu fi dhugaadha jechuun nu baasa sagalee waaqayyo. Al takkichatti iddoo hundumaatti kan argamu Yesuus ilma waaqayyooti. Haalleluuyaa. Viizaa kutachuun isan barbaachisu akka goobaqa keessan biyya sanaan deema achi naqa asi naqa jechuun isan barbaachisu biyyi hundumtuu kan waaqayyooti. Addunyaan hundumtuu kan waaqayyooti. Al takkichatti iddoo hundumaatti argama. Iddoon waaqayyo hin jirre hin jiru. Bakka hundumaatti al takkichatti argama. Waaqayyo gooftaan machaa. Ilmi namaa al takkichatti iddoo hundumaatti argama jedhee yoo yaale hundumaan bita jedhee yoo yaale hundumaa irratti irree kun jabeeffata jedhee yoo yaale waaqayyoon eekkama jechuudha. So waaqayyoon keenya amala gurguddaa kana sadan namaaf hin kennu. Amalli waaqayyoo namarraa waaqarraa gara namaatti darbu immoo waaqayyo jaalala. Ilmi namaa waaqayyoorraa jaalala dhaale. Amala jaalalaa dhaale. Waaqayyo ilma namaa kan uume jaalalaaf jibbaaf hin uumne. Wal akka ajjeesuuf hin uumne. Akka wal qaluuf hin uumne. Dhiiga walii akka dhangalaasuuf hin uumne. Jaalalaaf nu uume. Waliisa akka jaallatuuf. Qomoodhaan otoo waliin qoodin namni akka wal jaallatuuf jaalalaaf uume. Inni kun waaqayyoorraa ilma namaaf sheerii kan ta'edha yookiin immoo kan namni waaqayyoorraa hirmaatedha. Amala waaqayyoorraa gara namaatti darbudha. Waaqayyo jaalala. Waaqayyo araara qabeessa. Ilmi namaa araara gochuu waaqayyoorraa fudhate. Kanaan waaqayyoon fakkaata jechuudha. Namni waaqayyoon fakkaate akka uumamu kan taasifame isa kana jechuudha tokko araara gochuutiin waaqayyoon fakkaata. Nama jaallachuutiin waaqayyoon fakkaanna. Firdii qajeelaa faraduutiin waaqayyoon fakkaanna. Qulqulluu waan ta'eef waaqayyo nus qulqullummaatti jiraachuudhaan waaqayyoon fakkaanna. Biyyi lafaa garuu qulqullummaa dhiistee xuraa'ummaa yoo filatte waaqayyoon eekkama. Biyyi lafaa lafa eenyurra dhaabatteeti xuraa'ummaa kan filattu. Lafti kan eenyuti kan waaqayyooti. Qilleensa eenyu fudhachaadha. Qulqullummaa jibbitee biyyi lafaa qulqullummaan daaratti baastee xuraa'ummaa kan filattu. Qilleensi kan waaqayyooti. Lafti kan waaqayyooti. Uumamni hundumtuu kan waaqayyooti. So yeroo biyyi lafaa xuraa'ummaa filattu qulqullummaa gattee waaqayyoon eekkama jechuudha. So eekkamsi kun maaliif dhufe? Addaa bife waaniin jannata Edeen keessa iddoo rakkinni hin jirre iddoo dhiphinni hin jirre kaa'e. Seexanni garuu dhufe. Seexanni dhufe akkanadha. Wanta waaqayyo hin nyaatin asinii jedhe kana nyaadhaa. Waaqayyo ilma namaa yeroo uumu limiteeshinitti kaa'eera. Ija mukaa hundumaarra nyaadhaa. Garuu ishee kanarra maaliin godhina? Hin nyaatina. Namni uumama isaarraa waan waaqayyo hin godhin jedhe gochuutti baay'ee cimaadha. Isa waaqayyo godhi jedhetti garuu dadhabaadha. Hawaan akkana jette diyaaloogii jalqabde seexana wajjiniin. Seexanni akkana jedhe kominikeeshinii jalqabe. Obboloota koo macaafni qulqulluu akkana jedha. Seexana wajjiniin diyaaloogii jalqabaa jenne macaafni qulqulluu. Seexanaan ifadhaa isin dhiisee baqateedha. Ijoollee waaqayyoo seexana ifachuu qabna malee seexana wajjiniin kominikeeshinii yoo jalqabne seexanni laanguweejii nu caala. Seexanni vookaabileerii nu caala. Seexanni communication iskilii nu caala. Ogummaa nu caala. Kana beekuu qabna. Seexana wajjin communicating godhina. Seexanaan maal godha? Maqaa Yesuusiin ifadhaa. Isin dhiisee hin sokka. Duukaa oduu jalqabdeen jennaan sin amansiisa. Duukaa oduu jalqabdeen jennaan gowwaa sin buusa. Duukaa oduu jalqabdeen jennaani si oolitti sin fudhatee bada. Hewaan duukaa oduu
maaliif akka waaqayyo muka kanarraa nyaatin asin jedhee beektaa jennaan hin beeknutti sittan hima mistira isaa jedhe. Dhoksaasaa sittan hima maayini natti bijette jennaan akkana jedheen yoo muka kanarraa nyaattanii akka waaqayyo taatu. Akka eenyu? Akka waaqayyo taatu. Agartanii Hewaanii Addaam kan isaan muka sanarraa nyaatanii Hewaan keessumaa kan isheen ija muka sanaa nyaatte iji muka sanaa waan itti mi'aayeef miti yookiin immoo beela waan qabduuf miti. Beelan qabdu hundumtuu jira. Waan ishee barbaachisu hundumtuu jira. Namni rakkatee miti cubbuu kan godhu. Yeroo baay'ee namni rakkatee miti cubbuu kan godhu quufeeti. Waaqayyoon dhaga'uu jibbeeti. Akkana jedheen akka waaqayyoo ta'uu barbaadoo ta'e muka kanarraa nyaadhunaan lakkaa Hewaan muka sanarraa kan ishee nyaatte beelotee tun taane akka waaqayyoo ta'uu barbaaddeeti. Yusi mootifii ishee dartii mootifiidha. Akka waaqayyoo ta'uudha. Waaqayyoon kompiitu gochuudha. Isa ishee uume waaqayyoon dorgomuu barbaadde. Isa ishee hojjete waaqayyoon dorgomuu barbaadde. Akka waaqayyoo ta'uu barbaadde. Kanaaf ulfina ishee qophaa'e keessaa hin baate. Abbaa manaa ishees hin baaste. Biyyi lafaa waaqayyoo akka bitamtu malee akka waaqayyoo akka isheen taatu waaqayyoon eeyyamne. Hamma biyyi yoo beekte mootonni gurguddoon addunyaa mootonni xixinnoon eenyuyyuu beektonni akka waaqayyoo ta'u yoo yaalani waaqayyo ulfina isaa dabarsee hin kennu waaqayyo. Haalleluuyaa. Waaqayyo guddaan. Waaqayyo guddaan. Waaqayyo jabaan. Waaqayyo eenyuun iyyuu moontuffatu. Garummoo eenyuyyuu akka waaqa ta'uu barbaadu waaqayyo. Waaqayyo durii qabee anuma ammas anuma booris anuma ana malee waaqni garbiraan hin jiru jedheera waaqayyo. Warra waaqa ta'uu barbaadan waaqayyo lafatti dabala. Ameen 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 ameen. Warra waaqa ta'anidhaan birrii isaanii abdatanii warra waaqa ta'anidhaan irree isaanii abdatanii warra waaqa ta'anidhaan meeshaa waraanaa abdatanii waaqayyo lafatti dabalan jedha. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Hewaanii fi Addaamiin waaqayyoo gatii cubbuu isaanii jannata Eden keessaa baase. Waan akka hundumaatti dhufeef hin qaba. Jannata Eden keessaa kan isaan baase waaqayyo miti. Jannata Eden keessaa kan isaan baase cubbuu isaaniiti. Jannata Eden keessaa kan isaan baase yakka isaaniiti. Waaqayyo araara hin godha garuu gatii cubbuu hin namaa laata waaqayyo. Waaqayyo araara qabeessa garuu justifiedidha waaqayyo. Waaqa tolaan faradudha waaqayyo. Cubbuun kamiyyuu konsekweensii qaba. Riizaaltii qaba. Wunteetii qaba. Wanni bu'aa malee kun jiru. Hojii gaariin bu'aa qaba. Hojii hamaan bu'aa qaba. Har'a wanni biyya lafaa irratti ta'aa jiru erga Addaamii fi Hewaan cubbuu irratti kufanii kaasee ijoolleen Addaamii fi Hewaan warri jalqabaa Abeeliif Qaayeen dhiiga walii dhangalaasuu jalqaban. Cubbuun hin jalqabe biyya lafaa keessa galuu jalqabe. Bu'aan cubbuu biyya lafaa keessa gale. Namni abaarsa adda addaa fiduu jalqabe. Maaliif korraapti nasharii uffate? Cubbuun biyya lafaa gooluu jalqabe. Har'as wanti biyya lafaa irratti ta'aa jiru. Namoonni baay'een amananis amanuu baatanis waaqayyo gooftaan maccaa gatii cubbuu ilma namaatti kennaa jira. Cubbuun wunteetii waan qabuuf, cubbuun gatii waan qabuuf biyyi lafaa qulqullummaa diddeetti, gaa'ela qulqulluu diddeetti. Biyyi lafaa bineensa wajjin jiraachuu jalqabdeetti. Biyyi lafaa dhiiga dhangalaasuu jalqabdeetti. Biyyi lafaa waan ulfina waaqayyoof hin taane baay'eef keessuma laatteetti, barcuma laatteetti. Manni moototaa baay'een waaqayyoon dhiibeera. Kanaaf waaqayyo gooftaan maccaa waaqummaa isaa guutummaa biyya lafaatti mul'isaa jira. Waaqayyo ajjeesuun hin mul'isa, jiraachisuun hin mul'isa, du'aa kaasuun hin mul'isa, isa jiru ajjeesuun hin mul'isa, karaa isatti toluun ulfina isaa hin mul'isa waaqayyo. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaafiyyuu amantoonni ijoollee waaqayyo gooftaa maccaa gaaffii isinitti hin ta'in. Waaqayyoon keenya amanamaa, waaqayyoon keenya danda'a, waaqayyoon keenya beekaa, waaqayyoon kadhannee ergaa guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe gabaabseen dubbadha isinitti dheeressu hin kadhanna waaqayyoon. Haleluuyaa. Warra laba sheree vegaana moosee kaaboraadhiyaa. Waaqa takkichatti bakka hundumaatti ergamtu. Waaqa hundumaa dandeessu. Waaqa hundumaa beektu. Maqaa Yesuusiin isin kadhadha. Dubbii kana dhagaa kan jiran. Sagalee kana dhagaa kan jiran. Maqaa nama Naazreetii Yesuusiin. Keessi isaanii hafuura keen akka tuqabu. Keessi isaanii ayyaana keen akka guutamu. Waaqayyoon koo hundumaa danda'a. Waaqayyoon koo hundumaa beeka. Waaqayyoon koo takkatti iddoo hundumaatti argamaadhani. Sitti gammaduu akka jalqaban. Si galateeffachuu akka jalqaban. Sitti gungumuu akka dhiisan. Waaqayyo sodaa keessa akka ba'an. Eegicha kee keessa akka jiran akka amanan. Maqaa Yesuusiin sin kadhadha. Hafuurri kee laphee nama hundumaa haa qabatu. Yaa Waaqayyo mana obboloonni koo kun keessa ta'anii dubbii kee dhaga'aa jiran kana keessa. Amma duumessi ulfinaa ol agal. Duumessi ulfina kee ol agal. Ergaan kee ol agal. Maqaa Yesuusiin du'a kan ari'atu, sodaa kan ari'atu, diina kan ari'atu, daabiloosiin kan ari'atu,
jawwicha irratti biillaa ta'ee sagaleen haleluuyaa wangeelli amma dubbatamu kun biillaa ta'ee mana obboloota korraa diina isaanii haa gorra'u maqaa gooftaa Yesuusiin sagaleen waaqayyoo biillaadha sagaleen waaqayyoo biillaa qara lamatti kutudha sagaleen waaqayyoo sayfiidha maqaa gooftaa Yesuusiin diina obboloota koo doorsistu sagalee kanaan biillaa kanaan maqaa Yesuusiin citidura maqaa Yesuusiin citidura qilleensa kanarraa jireenya tokko keenyarraa jawwichi bofichi maqaa Yesuusiin dhukkubni rakkinni kamiyyuu biillaa waaqayyoo kanaan abidda fura waaqayyoo kanaan maqaa Yesuusiin kan nyaatamte ta'e kan dhidhimte ta'e maqaa Yesuusiin waaqayyoo bara baraan galanni siif haa ta'u ulfaadhu dubbii kennutti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sagalee waaqayyoo mata dureen guyyaa irraa irratti dubbadhu introductionatti yeroo dheeraa kan fudhadhe nan beeka. Sabni kakuu hin ce'a kan jedhu irratti dubbadha. Sabni kakuu hin ce'a. Ameen. Sabni kakuu qabu. Sabni waaqayyoo biraa waadaa qabu hin ce'a. Galaanaan hin nyaatamu. Waan ulfina waaqayyoof hin taane hin nyaatamu. Namni kakuu qabu hin ce'a. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa akkana jedha. Museen garbichi waaqayyoo erga du'ee booddee waaqayyo kunoo Iyyaasuu ilma Nuun gargaartuu Museetti hin dubbate. Waaqayyo bara kana isinitti haa dubbatu. Iddoo jirtanitti isinitti haa dubbatu. Abjuu keessan keessa isinitti haa dubbatu. Inni Iyyaasuutti dubbate isinitti haa dubbatu. Waaqayyo hin dubbate. Haleluuyaa. Inni Museen garbichi koo du'eera. Egaa ammaatii fi sabni kun hundinuu ka'aatii laga Yordaanos kana ce'aatii gara biyya isaanii saba Israa'eliif kennu sanaa dhaqaa. Ani akkuman Musee abdachiise lafa faanni miila keessanii irra ejjetu hundumaa isiniif nan kenna. Iddoo jirtu kanatti hin awwaalamtu. Ameen jettaa. Lafa jirtu kanatti lafa miilli kee ejjetee jiru kanatti sin awwaala seenaan kee sitti dhuman siin jedhu haala ga'u. Iddoo amma jirtu kanatti seenaan kee hin dhumu. Kakuu waan qabduuf waaqayyo gooftaan kee gara fuulduraatti si deemsisa. Yesuus Kiristoos guddaadha. Daariin keessan lafa onaa kanaa ka'ee Libaanoonii ka'ee hamma laga guddichaa Efraatasitti gara liga biiftuutti immoo biyya Heetota hundumaa qabatee hamma galaana guddichaatti in adeema. Bara jireenya kee hundumaatti namni si dhaabachuu danda'u hin jiru. Musee wajjin akkuman ture si wajjinis nan ta'a. Ani sin dhiisu. Sin irraanfadhus biyyaanii isaaniif kennuuf abboota isaaniif kakadhe akka isaan dhaalanii waan gootuuf cimi ija jabaadhu cimi ija jabaadhus seera Musee garbicha koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanti ati gootu akka wal sii qixxaatutti isa irraa gara mirgaatti gara bitaattis hin jallatin. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibamin. Halkanii fi guyyaas waa'ee isaa yaada. Karaan kee akkasiif qajeelutti wanti ati gootus akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhii eegi. Ani waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjinan jiraati. Cimi ija jabaadhu hin sodaatin hin na'inis siin jedhee sin abboomneeree jedha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Sabni kakuu hin ce'a isa jedhu kana otuun hin dubbatini kakuun maa inni abdiin maa inni kan jedhu dubbadha. Abdiini waaqayyo yoo ati akkana goote ani immoo akkasan sii godhe inni jedhu abdiidha. Kondishinaaliidha jechuudha. Abdiini kondishinaaliidha. Namni abdiin isaaf kenname sun wanta jedhame gochuu yoo dide abdiin hin hafu. Kakuun garuu soverniitii waaqayyoo ofiisaa abdatee isa ni dubbatudha. Yoo ati kana gooteetu hin taane waaqayyo gooftaan maccaa ofuma abdatee ofuma isaa isa ni dubbatudha. Namichi suni akka waaqayyo yaadu ta'us ta'uu baatus hin hafu. Abdiin hafuu danda'a. Kondishinaaliidha. Kakuun garuu hin hafu. Kanaaf akkanan jedhan sabni kakuu hin ce'e malee gamanatti hin hafu. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Museen bara waaqayyo isaaf kennetti saba Israa'eliin geggeesseera. Museen geggeessaa beekamaa geggeessaa waaqayyo isa wajjiniin ta'e. Ulee waaqayyoo gaarii ta'e geggeessaa waaqayyoo gaarii ta'e saba Israa'eliin geggeesseera. Museen waan baay'ee keessa darbeera. Bu'ii baay'ee keessa darbeera. Yerootti waaqayyoon gaddisiise qaba. Yerootti waaqayyoon gammachiise qaba. Yerootti gatii kaffalee qaba. Waan gurguddaa dinqii waaqayyoo gurguddaa argeera. Sabni Israa'el
bara Museetti irree waaqayyoo bareera. Harka waaqayyoo bareera. Argamuu waaqayyoo bareera. Argamuu waaqayyoo saba sana gidduutti bara Musee yeroo baay'ee mul'ateera. Dinqii gurguddaa godheera. Sabni kun saba argamuu waaqayyoo mi'eeffateerudha. Saba argamuu waaqayyootiin rakkina baay'ee ooleerudha. Haleluuyaa. Saba argamuu waaqayyootiin galaana ce'eerudha. Saba argamuu waaqayyootiin diina isaa mo'eerudha. Saba argamuu waaqayyootiin beela ba'eerudha. Saba argamuu waaqayyootiin kattaa keessaa bishaan yaa'eeruufidha. Sabni kun waaqayyo malee jiraachuu hin danda'u. Sabni kun argamuu waaqayyo bareera. Yoo waaqayyo jiraate bishaan akka jiru, yoo waaqayyo jiraate midhaan akka jiru, yoo waaqayyo jiraate moo'icha akka jiru saba beekudha. Saba waaqayyo mi'eeffateerudha. Obboloota koo waa jechuun barbaada. Argamuu waaqayyo sin wajjiniin haa ta'u. Lafa jirtan hundumaatti argamuu waaqayyo sin wajjiniin haa ta'u. Israa'eloonni argamuu waaqayyo jiraannaan waa'ee midhaanii yaaddaan. Argamuu waaqayyo jiraannaan waa'ee bishaanii yaaddaan. Waa'ee lolanii moo'uu yaaddaan. Waaqayyo jiraannaan moo'ichi jira. Waaqayyo jiraannaan nyaanni jira. Waaqayyo jiraannaan dhugaatiin jira. Waaqayyo jiraannaan fayyaan jira. Saba kana amanuudha. Saba kana beekuudha. Saba kana mi'eeffateerudha. Argamuu waaqayyo saba bareeda. Waaqayyo malee moo'icha akka hin jirre. Waaqayyo malee jireenya akka hin jirre saba beekuudha. Kanaafuu Israa'eliin gaggeessuudhaaf turutti hordofaa. Israa'eliin gaggeessuudhaaf nama akkamii ta'uu qabdu? Nama waaqayyo isa wajjin argamu. Ameen, 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 ameen. Maaliif? Sabichi nama waaqayyoon beekuun malee hin gaggeeffamu. Nama waaqayyo isa wajjin argamuuf malee sabicha ameen hin jedhu. Ergaa tokkoon dubbadha guutummaa addunyaatti. Kana booddee teessoon mootota addunyaa kanaa jalloota hin baatin. Kana booddee maqaa gooftaa Yesuusiin teessoon mootota addunyaa kanaa jalloota hin baatin. Iddoo kanatti akkana jedhe waaqayyo. Sabni Israa'el argamuu waaqayyo waan bareef. Argamuu waaqayyo waan mi'eeffateef. Boora bagaaladiyaa booshee kaalaa booraa daalaa bagaaladiyaa. Teessoon mootota addunyaa kanaa maqaa gooftaa Yesuusiin jalloota hin baatin. Maqaa gooftaa Yesuusiin warra waaqayyoon dhiiban hin baatin. Maqaa gooftaa Yesuusiin warra ulfina waaqayyoon dhiiban hin baatin. Sabni Israa'el yoo nama waaqayyo wajjin argamu ta'e malee, nama dubbiin waaqayyoo keessa jiru yoo ta'e malee, eenyuyyuu nu hoogganu, eenyuyyuu nu gaggeessuu hin danda'u saba jedhudha. Kanaafuu saba Israa'eliin gaggeessuuf digirii, dookterii waan biraa mitan barbaachisu. Waaqayyootu barbaachisa. Waaqayyo nama wajjin ta'uutu barbaachisa. Afaan waaqayyoo ta'uutu barbaachisa. Ayyaana waaqayyoo qabaachuutu barbaachisa. Dibata waaqayyoo qabaachuutu barbaachisa. Haleluuyaa! Qulqullummaatti jiraachuutu barbaachisa. Amanamummaatti jiraachuutu barbaachisa. Waaqayyoon waaqeffachuu danda'uutu barbaachisa. Israa'eliin gaggeessuuf namni waaqayyoon hin waaqeffanne Israa'eliin gaggeessuu hin danda'u. Namni waaqayyoon waaqeffachuu hin dandeenye, namni gurri isaa waaqayyoon hin dhageenye, namni ciisee waan abjanne, namni hafuura qulqulluu dhageenye Israa'eliin gaggeessuu gonkumaa hin danda'u. Kanaa booddee biyyi lafaa, kanaa booddee jenereeshiniin kun, kanaa booddee dhaloonni kun nama waaqayyoo barbaanna jechuu haa jalqabu. Nama waaqayyoon dhaga'u, nama daandii waaqayyoo nutti argisiisu. Ameen isaan ola ba'an. Warri dhalootatti daandii waaqayyoo argisiisan, warri karaa waaqayyoo argisiisan, warri dinqii waaqayyoo wajjin jiru. Bara Musee harka waaqayyoo baraniiru, irree waaqayyoo baraniiru. Kanaaf Iyyaasuun yaaddoo qaba, sodaa qaba. Gara gaggeessummaatti dhufu Iyyaasuun hin barbaadu. Obboloota koo bara kana waldaa keessaas namni gara gaggeessummaatti dhufu dorgomee dhufa. Biyya lafaatti immoo namoonni xeqilee ministeerii pirezidaantii ta'uudhaaf nama ajjeesanii dhufu. Maaliif beektu? Maaliif beektu? Argamuu waaqayyoo akka ta'utti hin jiru. Otuu argamuu waaqayyoo jiraate jalloonni otuu kadhataman iyyuu barcuma hin qabatan. Maaliif? Wambariin sun ulfina waaqayyoon qabameera. Ayyaana waaqayyoon qabameera. Kanaa booddee hin raajna. Kanaa booddee hin dubbanna. Teessoon jalloota akka hin baanne, teessoo moototaa irratti ulfinni waaqayyoo akka qabatu, murtoon jallinaa achitti akka murtoone kana booda biyya kana baarsisu, dhaloota kana baarsisu. Murtoo akkasii kan murteessan, murtee jallinaa baatanii kan deeman, ergama daabiloos baatanii kan deeman, ergama bofichaa baatanii kan deeman, teessoon moototaa isaan hin baatin. Maqaa gooftaa Yesuusin isaan hin baatin. Abidda addaa ta'u. Kanaaf Museen kan inni sodaate. Ulfinni waaqayyoo yoo dhufe namni gara teessootti ba'u hin sodaata. Ulfinni waaqayyoo jalloota sodaachisa.
ulfinni waaqayyoo hamootan sodaachisa. Yoo waaqayyo teessoo qabate jalloonni hin baqatu, achi dhufuu waraanan kaasani, dorgommiitti hin ba'ani. Piraayim ministeerii ta'uu, pirezidaantii ta'uyyuu namni hin baqata, namni ta'uyyuu hin dhiba. Yeroo gabaabaatteedha addunyaa irratti waan addaa nu dhageessisa waaqayyo. Amma mootonni biyya lafaa teessoo qabachuun wal ajjeesaa jiru. Yeroo muraasa booda garuu waaqayyo mana moototaa waan galuuf namni xaqilaay ministeerii ta'uyyuu hin dhiba. Kan waaqayyo waamerraa kan hafe hundumtuun baqata. Ulfinni waaqayyo hin ari'a. Ulfinni waaqayyo hin ari'a. Ayyaanni waaqayyo hin ari'a. Qubni waaqayyo hin ari'a. Iyyaasuun hin sodaate. Ani hin danda'u. Ani bulchaa ta'uu hin danda'u. Ani gaggeessuu hin danda'u. Sabni kuni saba filosoofii namummaan gaggeeffamu miti. Sabni kuni mi'aaya waaqayyoo qaba. Sabni kuni ulfina waaqayyoo argeera. Kanaaf ani hin danda'u. Waaqayyo akkana jedhe dhufe. Akkuma Musee wajjiniin ture si wajjiniin nan ta'a. Haleluuyaa! Hin sodaatin. Akkuma bara Museetti dinqii godhe bara Geettis dinqii nan godha. Wahadiya laboo sheeree gala booradiya. Akkuma bara Museetti reekoo mul'ise bara Geettis na mul'isa. Obboleetti koo sittan dubbadha. Obboleessa koo sittan dubbadha. Bara Geettis irree waaqayyoo mul'ata. Bara Geettis irree waaqayyoo hin mul'ata. Mahadiya boo sheekaa booradiya. Barati tajaajiltutti. Barati biyya lafaarra jirtutti. Iyesuus Kiristoos guddaa. Meekkana jedhamee na wajjiniin bara Geettis irree waaqayyoo hin mul'ata. Bara Geetti irree waaqayyoo mul'ata. Bakka ati jirtutti irree waaqayyoo mul'ata. Mana Geetti mul'ata. Waldaa Geetti mul'ata. Biyya nuyi jiraannu kana keessatti bara nuyi biyya kana jiraannutti ulfinni waaqayyoo hin mul'ata. Haleluuyaa! Bara nuyi biyya kana jiraannutti na dhagaa ergaa waaqayyoon dubbadha. Bara nuyi biyya kana jiraannutti ulfinni waaqayyo gooftaa maccaa hin mul'ata. Waaqayyo akkana jedhe Iyyaasuudhaan baraati Israa'eliin gaggeessitutti akkuma Musee wajjiniin ta'e si wajjinis nan ta'a. Ulfina koo nan fida. Duumessa koo nan fida. Irree koo nan fida. Milikkita koo nan fida. Sheebaa gaalaa diyaaboora. Isaan bara Museetti godhe harka koo. Isaan bara Museetti hojjete dinqii koo. Bara Geettis nan fida. Bara Geettis harka koo nan diriirsa. Yaa Yesuus bara keenyattis harka kee diriirsi. Bara koo bara keessanittis waaqayyo harka isaa diriirsu. Bara koo bara keessanittis ulfinni waaqayyo haa dhufu. Mana moototaa galu waldaa keessaa haa galu obboloota koo haa qulleessu. Yesuus Kiristoos guddaadha. Akkana jedhe gooftaan hin sodaatin. Akkuma Musee wajjiniin ta'e si wajjinis nan ta'a. Hin dhiphatin jedhe waaqayyo. Ati garuu jedhe wanta inni gochuu qabutti hime. Ati barri Iyyaasuu macaafa qulqulluu keessaa kan inni ittiin beekamu bara moo'ichaati. Iyyaasuun gaggeessaa moo'ichaati. Sin eebbisa barri kee bara moo'ichaa siif haa ta'u. Barri kee akka bara Iyyaasuu bara moo'ichaa siif haa ta'u. Barri Iyyaasuu bara moo'ichaati. Dil bara moo'icha gochuu. Bara diina dura dhaabatanii qaanaanii galan miti. Bara diinota dura dhaabatanii saalfatanii galan miti. Bara diinota hurreessu. Bara diinota daaraa gochuu. Bara daangaan bal'atu. Bara diinaa ari'anii daangaa ofii kabachiifatan. Ameen, 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 ameen. Ara Yesuus Kiristoos gooftaan. Bara Geetti daangaa waldaa kabajamu. Bara Geetti iddoon aarsaa kabajamu. Bara Geetti waldaatti jirtu keessatti manni waaqayyoo kabajamu. Waagaa jeenee meekaa tooroo bookaalaa basheekaa tooraa baagaalaa diyaa. Bara Iyyaasuutti daangaatu kabajame. Bara Iyyaasuutti moo'ichatu dhufe. Bara Iyyaasuutti diinota saba waaqayyoo daaraa ta'e. Bara Iyyaasuutti irree waaqayyoo diriire. Harka waaqayyoo dhufe. Quba waaqayyootu dhufe. Akkana jedhe gooftaan. Saba kana iddoon isaaniif kakadhetti hin ceesista, hin dhaalchista. Barri Iyyaasuu bara dhaaluuti. Barri Iyyaasuu bara moo'uuti. Maqaa Yesuusiin barri kee sin eebbisamma. Mana jirtu keessatti sin eebbisa. Lafa jirtu teessee dubbii kana dhagaa akka jirtu sin eebbisa. Barri kee bara moo'ichaa siif haa ta'u. Barri kee bara dhaaluu siif haa ta'u. Inni ati sodaattu sin dhaalu. Barri kee bara Iyyaasuuti. Loltee mo'atta. Haleluuyaa! Waaqayyo moo'ichaan si haa baasu. Waaqayyo moo'ichaan si haa galchu. Diinota kee dura dhaabattee otuu moo'iin hin galin. Simmoon diinonni kee simmooni waaqa dura kee deema. Meekkana jedhi namni amantu na wajjiniin namoonni diinonni koo waaqayyoon na dura deema. Ani nama gaguuti. Iyyaasuutiin akkana jedhe sii kagadheera. Isan bara Musee kagadhe. Bara Geetti immoo maalan godha? Na raawwadha. Barri Musee bara gurraan dhaga'uuti. Barri Iyyaasuu bara ijaan arguuti.
Haleluuyaa. Barri Musee baratti kakuu waaqayyoo dhagaanidha. Barri Iyyaasuu garuu bara harka galfatanidha. Barri kuni bara keeti. Maqaa Yesuusiin bara kakuu kee harka galfattu siif haa ta'u. Baraati diina kee harka galtu miti. Baraati daabiloos harka galtu miti. Baraati dhukkuba harka galtu miti. Maqaa Yesuusiin kakuun kee eebbi kee si harkaa galu. Diinonni kee si harkaa galan. Bara Iyyaasuu diinonni Iyyaasuu harka Iyyaasuu galani. Mootonni lola beekani Iyyaasuu dura dhaabachuu dadhabani. Maaliif? Iyyaasuu dura Waaqayyotu deema. Waaqayyo akkana jedhe. Ani Waaqayyo si wajjinan ta'a. Ani Waaqayyo maalan godhe? Si wajjinan ta'a. Obboloota ko eebba caalu Waaqayyo si wajjin haa ta'udha. Ani sinan eebbisa akka garbicha Waaqayyooti. Akka hojjetaa Waaqayyooti sinan eebbisa. Bara kana keessa Waaqayyo sin wajjiniin haa ta'u. Mana keessan wajjiniin haa ta'u. Jireenya keessan wajjin haa ta'u. Hojii keessan wajjin haa ta'u. Tajaajila keessan wajjiniin haa ta'u Waaqayyo. Dhoksaan milkaa'ina Iyyaasuu Waaqayyotu isa wajjin ture. Sababiin Iyyaasuun lolee moo'ee Waaqayyotu isa wajjin ture. Eenyutu wajjin ture? Waaqayyotu wajjin ture. Sifaanas Waaqayyo jira. Hin sodaatin. Nama kakuu hin sodaatin. Namni kakuu qabdu hin sodaatin. Waaqayyo gooftaan maccaa si wajjin jira. Yoo Waaqayyo si wajjin ta'e immoo hin ceeta. Sabni kakuu hin ce'a. Mata duree lallaba koo sabni kakuu namni kakuu hin ce'a. Haleluuyaa. Namoonni kakuu qabdan. Namoonni Waaqayyo biraa kakuu qabdan. Har'a haala ilaaltanii kan liqimsamtan, kan dhiphattan, kan yaaddoftan, na dhagaa galaanni kun na nyaata, gamanatti nafaa, na liqimsamaa, warri jettan afaan diina koo na bu'ataa jettanii warri yaaddoftan. Dhagaa isinittan hima sabni kakuu hin ce'a. Galaanni jira eeyyee hin ceeta. Yordaanos jira eeyyee hin ceeta. Duunis loo dhaabachuu danda'a garuu hin ceeta. Sittan hima Yordaanosiin hin ceeta. Sin liqimsan ni jedhu sin liqimsu. Maaliif beektaa? Kakuu keessi baatee deema. Inni waadaa sii gale kakuu sii gagatame isa gurra kee nageesse otuu ija keen hin argin hin duutu. Mee mana keessan keessa olii gad deemaa akkana jedha. Isan gurra koon dhagee otuun ija koon hin argin hin du'u jedha labsa. Mana keessan keessa olii gad deemaati. Dubbadda mana keessanitti himaa diina keessanitti himaa isan gurra koon dhagee ija koon hin argin hin du'u. Ameen 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 ameen. Iyyaasuutiin ajjeesuudhaaf mootonni gurguddaan 5 dura dhaabataniiru. Garuun ajjeesne hin du'a malee. Inni sin ajjeesa jedhu si dursee du'a. Dhaggeeffadhu. Inni sin liqimsa jedhu si dursee nyaatama. Maaliif? Waaqayyo si gagatee dhagaa. Akkana dhee gooftaan ati garuu edeen akeekkachiisa Iyyaasuuf kenname sinitti meen xumura. Akeekkachiin Iyyaasuuf kenname tokko hin sodaatin. Ani si wajjin waan hin jiru maal hin ta'in hin sodaatin. Eenyu akka si wajjin hin jiru beek hin sodaatin. Isan dhumaa danda'u si wajjin jira hin sodaatin. Isa si oolchuu danda'u si wajjin jira hin sodaatin. Barruu isaarratti si baatee jira hin sodaatin. Si eegaa jira hin sodaatin. Si marsee jira hin sodaatin. Si golgee jira hin sodaatin. Si baasee si galcha hin sodaatin. Diina walakkaa nama jiraachisa hin sodaatin. Haleluuyaa. Hin sodaatin. Haleluuyaa. Iyyaasuutiin akkana jedhe hin sodaatin. Ani si wajjin waan hin jiruuf. Wanti sodaachisaan si dhaabachuu danda'a jedhe. Ati garuu maal hin godhin? Hin sodaatin. Maaliif? Ani Waaqayyoon kee si wajjin jira. Ati maal hin godhin? Hin sodaatin. Shaakaa tooraa baagaala diyaa. Ameen 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 ameen. Garbiraa gara bita keetti gara mirga keetti maal hin godhin? Hin maqin. Hin gaggalagalin. Fuulduratti deemi. Bitatti mirgatti hin ilaalin. Ammaaraatii garbiraan ilaalin. Ana duwwaadhaan. Bitatti hin godhin. Mirgatti hin godhin. Anuma si oolcha. Anumaan ilaali. Hojii kennaabiin. Tajaajila kennaabiin. Kadhannaa kennaabiin. Waamicha kennaabiin. Fuulduratti deemi. Haleluuyaa. Baay'een sodaataniiru galu manatti. Baay'een sodaatanii galu mandaratti. Ati garuu fuulduratti deemi. Maaliif? Ani Waaqayyoon kee si wajjin jira. Ameen ameen ameen. Sadaffaa akkana de halkanii guyyaa waa'ee dubbichaa yaadi. Waa'ee diinota kee yaadi hin jenne. Waa'ee warra si ajjeesuu sitti marsanii yaadi hin jenne. Kanatti dhiphadhu hin jenne. Isanatu lolaa jedhe Waaqayyo. Ati garuu waa'ee dubbichaa maal godhe? Yaadi. Halkan yeroo raftu waa'ee wangeelaa yaadi. Waa'ee dubbii Waaqayyoo yaadi. Isa alalfadhu akka horii. Akka saawwanii waan guyyaa dheedaa ture halkan alalfata. Ati halkan ciisiiti waa'ee wangeelaa yaadi. Waa'ee koronaa vaayirasii yaadi. Waa'ee HIV yaadi. Waa'ee kaanserii yaadi. Waa'ee wangeelaa yaadi. Waa'ee dubbii Waaqayyoo yaadi. Waa'ee dhufaatii mootummaa Waaqayyoo yaadi.
Isa kana warri kana yaadan. Warri abbaan qabne yaadan. Warri gooftaa Yesuusitti namanne waa'ee koronaa vaayirasii taadhibbatan. Atitti dhiphatin. Waa'ee isaa hin yaadin. Waa'ee isaa hin cinqamin. Waa'ee isaa waan namni gochuu qabu waan gaarii godhe. Harka dhiqachuun hin barbaachisa eeyyee dhiqadhu. Qulqullummaa eeggachuun hin barbaachisa eeyyee eeggadhu. Social distancing hin barbaachisa eeyyee akka kaleessaa waldaatti walungachuun hafeera. Isa dhiis rakkinaan qabu. Garaama keessanitti walungadhaas. Garuu maal godhe amma maal godhe waa'ee koronaa vaayirasii sa'aatii 24 guutuu yaadi. Otuu duutiin ofiin dhiphinaan of ajjeesta. Waa'ee wangeelaa yaadi. Waa'ee sagalee waaqayyoo yaadi. Koronaa vaayirasiin otuu dhufiin hafuurri isaa manatti nama baay'ee ajjeesaa jira. Hindu'inaa dhiphinaan waa'ee wangeelaa yaada. Waa'ee dubbii waaqayyoo yaada. Yesuus Kiristoos moo'eedha. Kana yaadee waaqayyo. Ija moo jabaadhu. Ija laafin. Miskiinin ta'in. Ija jabinaan gooftummaa Yesuus dubbadhu bara kana. Yesuus jireenya. Haleluuyaa. Inni du'arratti jireenyaa mul'ateera. Inni du'arratti sagalee moo'ichaa mul'ateera. Ija jabaadhu. Hin nahin. Hin dhiphatin. Hin sodaatin. Ani waaqayyoon kee si wajjinan jira. Sabni kakuu hin ce'a. Hin kadhanna waaqayyoon. Uraba shele vena moseka doraba galadia. Era labo shere vegana maseka boradia la boradia. Maqaa gooftaa Yesuusiin barri Iyyaasuu bara moo'ichaa akkuma ta'e barri Iyyaasuu bara kakuu dhaalu barri Iyyaasuu bara diina moo'u barri Iyyaasuu bara diinonni daaraa ta'an barri Iyyaasuu bara duuti qaadee barri Iyyaasuu wanti nama ajjeesu baratti salphate barri Iyyaasuu kiyyoon du'aa baratti cabe barri Iyyaasuu baratti diinonni daaraa ta'an akkuma ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin yaa Waaqayyo sin kadhadha sabni kun moo'ichaa naa ce'u maqaa nama Naazreetii Yesuusiin obboleettiin kun amma na wajjiniin kadhadhaa hundumti keessan mana keessan keessa olii gadi socho'aati olii gadi deematti na wajjiniin kadhadhaa maqaa Yesuusiin bara moo'ichaa akka inni ta'u moo'icha mana obboleessa gootti moo'icha mana obboleettii gootti moo'icha jireenya obboleettii gootti moo'icha bara moo'ichaa akka ta'u barri kun bara gaddaa akka hin taane bara moo'ichaa akka hin taane bara faarfannaa akka inni ta'u bara galataa akka inni ta'u gara fuulduraatti bara ce'u bara kakuu dhaalu bara kakuu ofiisa gurraan dhagaa turan bara ijaan argu bara harkaan qabachuu akka inni ta'u. Haleluuyaa. Bara kakuun harka namaa qabu. Bara kakuu keessan dhaaltan. Maqaa Yesuusiin bara tulluu moo'ichaatti sabni kun ol ba'u akka inni ta'u. Maqaa Yesuusiin hin duuta kan jedhu kakuu keetuun naariin gamanatti hafta kan jedhu hin liqimsamta kan jedhu hin nyaatamta kan jedhu ergamaan du'aa sagaleen du'aa hafuurri hamaan maqaa Yesuusiin gurra obboleettii gorraa gurra obboleessa gorraa humna du'aa qabu Yesuusiin kan rukkutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin gab kan jedhe haa ta'u. Maqaa Yesuusiin gab kan jedhe haa ta'u. Hafuura moo'ichaa mana nama hundumaatti abboome duumessa moo'icha baatee dhufu duumessa sagalee moo'ichaa baatee dhufu duumessa ergaa moo'ichaa baatee dhufu gara mana keessaniitti awwaame gara iddootti jirtuutti awwaame maqaa gooftaa Yesuusiin duumessa moo'ichaa ergaa moo'ichaa ulfina moo'ichaa baatee dhufu maqaa Yesuusiin mana keetti abboomeera jireenya keetti abboomeera iddootti jirtuutti abboomeera dura keetti abboomeera bara keetti abboomeera duumessa moo'ichaa duumessa sagalee baatu ora bagala dia la bora bagala dia haleluya nagaa fidee kaduf moo'icha fidee kaduf haleluya jireenya fidee kaduf duumessa ulfina waaqayyoo duumessa argamuu waaqayyoo baatee dhuf duumessa ulfina waaqayyoo baatee dhuf duumessa jireenya waaqayyoo fidee dhuf duumessa jireenya baatee dhuf mana keetti abboomeera amma manni hunduma keessanii duumessa waaqayyoo naa guutu manni hunduma keessanii duumessa waaqayyoo naa guutu jireenyi hunduma keessanii duumessa waaqayyoo naa guutu golgama duumessa waaqayyoo golgama argamuu waaqayyoo guutama maqaa Yesuusiin diinonni keessan ammaa kaasanii kan kufanaa ta'an ammaa qabee gurri keessan sagalee du'aatu hin taane sagalee jireenyaa sagalee faarfannaa sagalee waaqeffannaa dubbachuu haa jalqabu arraba keessan keessaa faarfannaan dhangala'aa haa jalqabu sagaleen moo'ichaa dhangala'aa haa jalqabu maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluuf sadan waaqa tokkichaan ce'a moo darbaa maqaa Yesuusiin kakuu keessan dhaala ameen. Ormasittin ta'uuma baasi ganaa ergasii na beekemne guddooftennaa
iddoon jirre fideessi seenesse kan koo jiruun koo kan keetiin si danaaf humni koo orma sittiin ta'uu maafaan si ganaa ergasii na beekemminni guddaaf tenna iddoon jirre fideessi seenesse kan koo jiruun koo kan keetiin si danaaf humni koo sinarraa dabarsee dukkanicha guddaa ansi waamamera moomaan qabu sodaa harka keetti dhumee maaddi rakkina koo goomacha keef jiran si dhabbaan olmaa koo sinarraa dabarsee dukkanicha guddaa ansi waamamera moomaan qabu sodaa harka keetti dhumee maaddi rakkina koo goomacha keef jiran si dhabbaan olmaa koo Anafsida, anafsida, baromako. Anafsida, anafsida, baromako. anafsi amanannaa lugaamicha akka garaa koo qubanatti hin qabne milaaltee rakkoo koo hojjette goolabde wanta na rakkisee ansitti wakkadhuun galata kee keesse amanannaa lugaamicha akka garaa koo qubanatti hin qabne milaaltee rakkoo koo hojjette goolabde wanta na rakkisee ansitti wakkadhuun galata kee keesse Anafsida, anafsida, baromako. Anafsida, anafsida, baromako. anafsi Marakina koo gararraa dhaabatte labsiin du'aa banaan qooda koo fudhatte itti gaafatamaa wabii jireenyaa koo ergan kan kee ta'ee maaliree sodaan koo marakina koo gararraa dhaabatte labsiin du'aa banaan qooda koo fudhatte itti gaafatamaa wabii jireenyaa koo ergan kan kee ta'ee maaliree sodaan koo Anafsida, anafsida, baromako. Anafsida, anafsida, baromako. anafsi anafsi